Hi kabajamtoota dhaggeeffattoota chaanaalii YouTube kootii akkam jirtu naguma keessanii ani jira galata waaqayyoo ta'u bakka sa'aatii kana geessanii siniin jedha nagaan kan koo waaqayyoo bakkuma sin jirtanitti simbira yaa ga'u siniin jedha akkam jirtan warri haaraa seentanitti YouTube koo like share comment gochuu hin dagatina najajjabeessa siniin jedha har'a mata duree miicayyoodha Beerut keessatti miilli ishee lamaan jilbatti irraa muramee harki ishee ciqileetti kan irraa murame ishee san irraa xiqqoo siniif haasa'uuf ofee jechuudha. Micayyittiin dura odeeffannoo kan dabarsanii seeqaa Itoophiyaati jedhanii afaan Arabiffaatiin Araboonni dubbataa turan jechuudha. Inna amma mooyyuu adda baafamee jira seeqaan ishee Itoophiyaawii miti garuu gochi ishee Itoophiyaawii taate osoo hin taane gochi ishee irratti raawwatame gocha suukaneessaa gocha baay'ee garaa nama nyaatudha. Baay'ee bakka hirriballee dhabe dhugaa baay'een gadda guddaatu namatti dhagahama. Inna biyyi namtichi akkatti irraa mure abbuma warraa isheeti. Biyyi ishee Suuriyeedha. Inni Suuriyeedha. Ishiin immoo Ingilaadesh jedhanii. Inna haadha manaatii fi abbaa manaatii wal dhabanii akkatti haadha manaa ofii akkas godhee. Inna micayyittiin immoo amma hinduunee ishiin kan jirtu miila fi harki ishee itti deebisan doktoroonni jechuudha. Mana akiimitti jirti jechuudha. Inna ani beeku dara haasawuma tunu baay'ee nama jibbisiisaa jechuudha. Inna zeegaa Itoophiyaa isaati saba biraallee haa taatu namni hunduu nafsee qaba namni hunduu bakka baay'ee namatti dhagahama. Inna carraadha maal godharre kana manna ammoo du'uu wayya akkas ta'anii taa'uu manna akka kootitti akka yaada kootitti jechuudha du'uuna wayya maaliif miila abanii harka abanii tasaqaayaa'uun baay'ee rakkoodha baay'ee jechuudha. Namni yeroo hundi nama bira taa'ee nama kunuunsu hin jiru haayizoo kasiin jedhu hin jiru bakka namni yeroo hunda sin jajjabeessu aduu lama aduu sadii hojii jajjabeessi si ifata namni akkatti akka jiraattus ani hin beeku dara. Waaqayyoon rabbiin uumaan keenya haa beeku miila ishee kan itti deebisee rabbiin akka fayyitu abdiin qaba garuu fayyite jedhee hin yaadu garuu yoo odeeffannoon afaan Arabiffaatiin darbee jira jechuudha. Inna baay'ee gocha suukaneessadha waaqayyoon ala erga dhalatanii baduu manna ala baduu yaa jedha Oromoon keenya. Inna akkas erga dhalatanii miila fi harka ija dhaabuu manna jalqabumaa alachuu nama fooyyaa jechuudha akka yaada kootitti. Inna hordoftoota koo anillee YouTube koo jalatti gaddisee tanan tureeyyuu kana inna anis kanan dubbadhe garuu odeeffannoo qulqulluu sinaan hin qabaannee fi odeeffannichi immoo jijjiiramee jira. Lammii Itoophiyaatii miti namtichi Suuriyeedha. Ishiin immoo Ingilaadesh-dha. Inna akkasii waaqayyoon kan akkanaa kana nama sin agarsiisini baay'ee namatti namni nama keessaa ba'e namni namaaf dhalate namni foon uffate akkamitti gocha suukaneessa kanas akkamitti akka raawwatu bakka ijumaan laaluudhaan nama jibbisiisa dhugaa dubbachuudhaaf baay'een gadde baay'ee jechuudha. Harkinillee rafuun dadhabe halkan siqaayin arge bakka himteedhaan natti dhufaa bakka wantuman ani akkas godhe natti fakkaate dhugaa waaqayyoo. Inna gocha suukaneessadha waaqayyoon kana ijaanis nama agarsiisanii ageetti namaatiif illee hin tolu. Inna ijoollee hedduudha amma Beerut keessatti birrii malee kan hojjechaa jiran natsaa kan hojjechaa jiran mana madaabii ijoollee baay'eedha jechuudha. Garuu lammii Itoophiyaa irratti xiqqoo haasa'uun barbaada. Birrii biyya kanaatiin kennaniif goddanyoon sumti kiyya kanuma tananii beeku jechuudha. Maaliif biyya galtanii maaliif biyya hin galle jennaanin biyya paaspoortii kennuufii didanii kun paaspoortiin isaanii kan irra darbeedha.
gaafa ga ijoolleen kun immoo gaafa galuudha jedhanii isaanii wal lolanii birriin isaa hafumtu nutti hafu jedhanii gaafa isaanii walitti bu'an faatu mul'achaa jira biyya Beerus keessatti. Innumti sunuyyuu ijoollee oskaadhaniini oskanii raawwatanii aduu akkanatti saaffarta osoo hin jedhini dura tikkeetti simuramee jira ka'ii deemi jedhaniin. Maaliif ijoollee hedduudha. Gini waaqayyoon obboloota koo lammii koo kan Beerus keessa jirtanii yoo birriin keessan sinii kennan birri keessa sinii kenninu doolaariin hin jiru hoo jedhan isaan kunoo nyaata dhabanii wal lolaa jiranii wal fixaa jiranii zayitiin hin jiru jedhanii wantoota hedduu irratti wal lolaa jiru jechuudha. Biyyi Beerus baay'ee siqaayidha. Zayitiin hin jiru, nyaanni hin jiru. Bakka suuqii yoo deemanis nyaanni hunduu wuddiidha. Wanti bitan hunduu wuddiidha jedhanii isaan ofii isaaniitiif of ifatanii of jibbanii jiran nuti nu osoo hin taane of jibbaa jiran. Ikoonomiin isaanii kuftee jirti. Beerus bakka baay'ee nama jibbisiisti. Namni isaaniitu namoota hedduudha kan du'aa jiru. Namoota hedduudha guyyaa guyyaadhaan wal lolanii kan jechaa jiru. Kan karaa irratti bahee hafaa jiru. Bilis warri Beerus keessa jirtan of eeggannoo godhaa. Yoo birri keessa sinii kennu baatan nafa keessa fayyaa harka keessa fayyaa maatiitti galu sinii wayya birriin isaa haftu shaaxaan isaa haftu. Nageenyuma keessa fudhadhaati gara biyya keessanii maatii keessanitti makamaadha. Arabootaan wal hin lolinaadha. Sinin jechuu barbaadan akka obbolummaattan wanta beekurraa siniif qoodachuudha. Innaa Beerus baay'ee nama jibbisiisti sa'aatii kanarraa kana biratti koroonadha jedhu gaafiin karaa hin cufamaa gaafiin hin banamaa siqaayii keessaa ijoollee hedduun birrii biyya kanaatiin kan hojjetantu jira. Ijoollee hedduun paaspoortiin osoo hin hojjisiisamin fi hojjetama jedhanii oktanii raawwatanii kan natsaa hojjetu jira. Boruu deemta har'a deemta jedhanii yeroo jala fixantu jira. Gaafa qanii irra deeme immoo qaniin keessa yaalaa darbee jira jedhanii hasaan tasaqaayaantu baay'eetu jira jechuudha. Inna kana manna nagumaan biyya keessanitti galu sinii wayyaa asiniin jechuu barbaada. Jiruun biyya ormaa itti hafan malee itti hin rafanii itti hin hafanii jedhani mammaaksa Oromoo jechuudha. Inna akkasanii waan hundaaf hoyyuu obboloota koo lammii koo dhiiga koo birriin warri isaan biraa qabdani hoosini kennani birri keessan biratti hin cimmisinaadha. Ijoollee hedduudha birri biratti cimmisanii raawwatanii waggaa tokko waggaa lama biratti cimmisanii guddanyumatti xiyyeetanaan nuti ani beeku jechuudha. Waggaa tokko waggaa lama biratti cimmisanii raawwatanii kanumti wajjimaan haasa'aa jiru jechuudha. Gaafa kaanii birri gimmaasha kennisii kenninaa aduu deemtu sii kenninaa jedhanii kasa aduu deemtu birri gimmaasha kennaniif raawwatanii gimmaasha hin oowwatanii jechuudha. Biyya ormaa baay'ee siqaayidha. Warri biraa qabdanii birri keessan ji'aan irraa fudhadha. Maaliif biraan teechisinaa isaan hin qaban doolaariin hin jiru. Warri dandeenye isiniin kaffallu isiniin jedhan immoo gara biyya keessanii galuu isinii wayya. Asii deemtanii biyya biraa deemu isinii wayya. Filannoon Itoophiyaa erga dhumateen booda jechuudha. Amma Itoophiyaanis rakkoo guddaa keessa jirti. Waa baay'eedha kan argaa jirrus, waa baay'eedha kan dhagaa jirrus. Inna ikoonomiin Itoophiyaatis akka duraattiiti moti baay'ee kufaadha. Inna biyyi keenyas baay'ee nama jibbisiisa. Gara biyyaatu soonaan gala jette si dabbara. Hamma sanuu biyya ormaatii manna. Amma mana namaatisse orma gargaartu ormaaf ashkarii taatu nata deemtee maatii kee gargaaruu sii wayya. Maaliif bu'aa tokko siif maatii kee agartee firoottan kee agartee booda yoo karaan taragaaga'ee karaan baname san deebitee deemuu sii wayyaa jechuudha. Innaa akkasa sana sinin jaa naggeeffachuu keessaniif guddaa galatoomadha. Sinan jaaladha, sinan kabajaa. Like, share, comment gochuun irraanfatinaadha. Sinin jedha laakiin nama jajjabeessa. Kana caalaa daraan akkan viidiyoo hojjedhu fi sinin jedha warri haaraa dhuftanillee warri na daawwattanillee laayikii gochuu hin dhiisinaadha. Ilaaltanii irra hin darbinaadha. Wannuma isinitti fakkaate wantuma barbaadan na gaafachuun mirga qabdanii jechuudha. Guddaa galatoomaa dhaggeeffattoota kabajamtoota koo. Bye bye.